Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota immoo doga gabaaboo guyyaa kanaaf qabanneen isinitti maansara shabaatiin Finfinnee mana barnoota kaffitanyaa sadarkaa lammaffaa jedhamu kan kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaa naannoo Guraaraa yookaan Faransaay jedhamee beekamutti argamutti jeequmsa gareen finxaaleyyii Amaaraa kaleessa uumaniin barattoonni afaan Oromoo baratan 12 miidhamuun himame. Kanneen keessaa barattoonni 4 miidhaa jabaaf saaxilamanii jiru. Barattoonni kunneen amma wallaansarra jiru. Jeequmsi alaabaa Oromiyaa hin fanniftan jechuun eegalee dhumarra poolisii magaalaa Finfinnee fi federaalaatiin bittinneeffame jedhu maddi keenya mana barnootaa sanarraa dubbifne. Mana barnootaa kanatti har'aa barataan tokko hin argamne barsiisonni garuu seenaniitti jiru. Gareen finxaaleyyii Amaaraa kutaalee Oromiyaa akka unkuruun nama fixaa kan jirtu yoo ta'u Finfinneetti ammoo kora uummataa kaasuu manneen barnootaa goolaatti jiru. Addunyaan garee hidhattoota faannoo Amaaraa shoror keessaa jettee ramaduu qabdi jechuun waamicha dhiyaataa jira. Gareen kun Oromiyaa keessatti nama jiraa gobuu jumlaan fixuu fi gorra'uu irratti bobba'ee argama. Dippiloomaatonni namoonni siyaasaa fi aktiivistoonni bebbeekamoon addunyaa hammeenyi garee kanaa daangaa darbee jira addunyaan callisoo hin qabdu jechaati jiru. Garee jira nama ibiddaan waddituu fi qaqqaltu tana Abiyyi Ahmad paarlaamaa irratti leellisuun isaa ni yaadatama. Ajjecha jumlaa humnoonni faannoo fi humni waloo mootummaa federaalaa ximir xor jedhamu walta'uun godinaalee Oromiyaa garaagaraatti raawwataa jiran mormuun barattoonni magaalaa Buraayyoo fi kutaalee hawaasaa garaagaraa magaalattii hiriira mormii bahan. Hiriirtonni uummata Oromoo irratti humnoota kanneeniin dhumaatii jabaan gahaa jiraachuu eeranii dhumaatii amma uummata Oromoo irratti gahaa jiru suukaneessummaa isaatiin kan bara Minilik waliin wal fakkaataa jiran. Uummanni Oromoo tokkummaan ka'uun aggaammii kana qolachuu akka qabu hubachiisanii kanaafis qophii ta'uu himaniiti jiru. Aggaammiin kun Oromoo akka sabaatti kan itti aggaame ta'uu himanii kana qolachuun dirqama seenaan gaafatu jedhaniiti jiru. Keessattuu qeerroo fi qarree Oromoo irraa dirqamni seenaa jiraachuu hiriirtonni himaniiti jiru. Yuunivarsiitii ajjecha jumlaa humna faannoo fi humna mootummaa federaalaa ximir xor jedhamuun waloo ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuun hiriira bahaniiti jiru. Barattoonni hiriira bahan ajjechaan ummata Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabbatu gochaan ummata Oromoo irratti raawwatamu kan sirna Minilikii gadi miti faannoon Oromiyaa gadhiisee haa bahu mootummaan wal waraansa Oromiyaa keessaa dhaabee furmaata nagaa haa barbaadu jechuun sagalee isaanii dhageessaa turan. Duguggaa ummata Oromoo irratti raawwatamu dhaabsuuf uummanni tokkummaan akka qolatu gaafatanii kanaaf qophii ta'uu ibsaniiti jiru. Balaaleffannaa yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti har'as cimee itti fufeetii jira. Har'a ganama yuunivarsiitii Jinkaa Gaambeellaa Waachaamoom Jimmaa yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Finfinnee fi yuunivarsiitii Rift Vaalii Amboo keessatti hiriirri mormii guddaan adeemsifamuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwork himaniiti jiru. Hiriirri mormii kaayyoon isaa weerara humnoota faannoo fi hidhattoota Amaaraa balaaleffachuu ta'e kuni manneen barnootaa sadarkaa gadaanaa hanga dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti itti fufeetii jira. Mana barumsa sadarkaa lammaffaa Dirree Buraayyoo keessatti mormiin barattootaa bifa ho'aa ta'een adeemsifamuu kan himan maddeen qaamoleen nageenyaa hiriira barattootaa bittinneessuun barattoota mana barumsaa Dirree Buraayyuu hedduullee hidhaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetworkii odeeffateetii jira. Hiriirota kanneen irrattis dhaadannooleen qe'ee ofii irratti ajjeefamuu Oromoo haa dhaabbatu humni faannoo Oromiyaa keessa haa ba'uu fi haleellaan diroonii lammiilee nagaa irratti godhamu haa dhaabbatu jedhan dhageessifamaniitii jiru. Waldaan ogeessota fayyaa Oromiyaa ibsa baaseen Oromiyaa bakkeewwan lolli jirutti uummanni gargaarsa dhabuudhaan miidhaa ulfaataaf saaxilamaa jiru jedhe. Gargaarsa dhaabbileen dhimmoota fayyaa dhala namaa fi dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa uummata Itoophiyaa kaabaa kanneen waraanaan miidhaman dandamachiisuuf taasisee akka dinqisiifatu kan ibse waldichi haa ta'u malee rakkoon ulfaataan Oromiyaa keessa jiru kan bakka kamiyyuu ol xiyyeeffannaa utuu barbaadu dagatamee jira jedhe. Miseensota waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa naannoowwan lolli jirurraa gabaasni isa dhaqqabu kan ibsu waldichi Oromiyaa bakkeewwan lolli geggeeffamaa jiru sababa hanqina dawaa bu'uuraatiin lubbuun dhala namaa darbaa jira jedhe. Dabalataanis hawaasni sababa lolaa fi waraanaatiin qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqaafaman akkasumas kanneen misoomaawwan bu'uuraa dhabanii jiran hedduun xiyyeeffannoo dhabuu isaaniitiin miidhaa xiinsammuu fi miidhaa qaamaa ulfaataa hanga lubbuun darbuutti saaxilamaa jiraachuu ibsa waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa. Dhumarratti dhaabbileen gargaarsaa fi dhimmoota fayyaa dhala namaa irratti tumsa taasisan hunduu xiyyeeffannoo isaanii gara Oromiyaatti akka deebisan waldichi gaafateetii jira. Barattoonni yuunivarsiitii Gaambeellaa hiriira bahuun ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffatan. Ajjechaan uummata nagaa haa dhaabbatu osoo uummanni keenya ajjeefamuu osoo uummanni keenya qe'ee isaa weeraramuu fi gubamuu barachuu hin dandeenyu kan jedhan dhalattoonni yuunivarsiitii Gaambeellaa ajjechaa fi yakkoonni suukaneessoon itti fufiinsaan uummata keenya irratti raawwatamaa jiran atantamaan dhaabbachuu qaba jedhan. Harka muraa fi harma muraa aanolee kan sirni Minilik Oromoo irratti raawwataa bahee bara biltsiginnaatti nutti deebi'eera. Sirna biltsiginnaa jalatti Oromoon morma muramee itti sirbameera kan jedhan hirmaattonni hiriira kanaaf gochoonni suukaneessoon seenaa keessatti arganii hin beekne mudataa jiraachuu ibsaniiti jiru.
Duguuggaan sanyii uummata Oromoo irratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu gaafannaan hanga mirgi abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabajamutti falmaan taasifnu itti fufaa jedhaniiti jiru. Mormii barattootaa kaleessaa bifa qindaa'een eegalame kun har'a manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessaa fi ala jiran hedduutti cimee itti fufeetii jira. Oduu biraatiin dulli Tiwiiteraa jecha suukneessa uummata Oromoo irratti humnoota faannoo fi humna federaalaa xamur xoor jedhamuun waloon raawwatamaa jiru mormu har'a galgala adeemsifamuuf jedha. Qindeessitoonni duula Tiwiiteraa akka jedhanitti uummanni Oromoo qe'ee irratti humnoota kanneeniin duguuggamaa jira. Ajjecha uummata irratti raawwatamu qe'ee uummataa barbadeessu weerarri qe'ee Oromoo irratti humnoota faannootiin baname hatattamaan dhaabbachuu akka qabu hubachiisanii duulli Tiwiiteraa gochaawwan kanneen balaaleffatu har'a galgala akka sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 2 irraa jalqabee akka adeemsifamu himaniiti jiru. Baalee aanaa madda walaabuutti uummata Oromoo haleellaa irratti raawwatamaa jiru maaliif sagalee taatan jechuun kaabinoonni aanichaa barattoota adamsaa jiraachuu fi maatii isaanii hidhuu qeerroon aanichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsan. Kaleessa aanaa madda walaabuu magaalaa Bidiree mana barumsa sadarkaa lammaffaatti guyyaa sabaa fi sablammootaa kabajuu qabdu jechuun kaabinoonni aanichaa dirqiin barattoota hiriira baasuun kan himan qeerroon aanaa madda walaabuu barattoonni gama isaanii osoo Wallaggatti Oromoon jumlaan duguuggamu guyyaa sabaa fi sablammii nuti isin waliin kabajnu hin jiru jechuun hiriiricha gara hiriira mormii jabaatti jijjiiruu ibsan. Taatee kana hordofee barattootaa fi maatii isaanii adamsaniidhaa jiraachuu kan himan qeerroo Mujaahidiin Huseen Adam Abdoon Shamsaddiin Huseen jedhaman qabanii hidhuun maatii keessaa adde Yeneeneshee Tasfaa obbo Erboo Adamii fi obbo Abduu Abdullahi ijoollee keessan fidaa jechuun hidhuu Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsaniiti jiru. Gochicha adda durummaan kan raawwachiisaa jiran itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanichaa obbo Maammuyyee Balaayinee itti gaafatamaa waajjira paartii Biltsiginnaa obbo Masqaluu nama jedhamuu fi bulchaa aanaa madda walaabuu Soroor Hasan tahuu himu qeerroon. Kaabinoota mootummaa uummata dararaa jiru jechuun maqaa isaanii eerame kanneen deebii isaanii dhaga'uuf yaaliin goone yeroof hin milkooyne. Barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa hiriira mormii bahan. Barattoonni hiriira bahan gocha suukaneessaa faannoon uummata Oromoo irratti raawwataa jiru cimsanii balaaleffataniiti jiru. Faannoon Oromiyaadha akka bahu mootummaan waraana Oromiyaa keessaa furmaata nagaa akka barbaadu gaafataniiti jiru. Uummanni Oromoo immoo mirga ofirraa ittisuu qabutti fayyadamuun aggaammii qe'ee isaatti dhufte akka qolatu waamicha dhiyeessaniiru barattoonni yuunivarsiitii. Gochoota suukaneessoo mootummaa Biltsiginnaa Oromoo irratti godhaa ture mormuu fi fincilli hawaasaa jalqabee biyya keessaa fi biyya alaatti jabaatee itti fufeetii jira. Waraanni lixa Oromiyaatti humnoota naannoo Amaaraa uummata Oromoo irratti baname qaama piroojeektii mootummaatii kan jedhan fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa Video muummee ministeeraa garee shoror keessaa faannoo itti jajuun dabalateem waan adda addaa barreessuun fuula miidiyaalee hawaasaa irratti duulaati jiru. Oromoon tokkummaa cimsee yakka daangaa darbe kana xumura itti godhuu qaban yaada miidiyaalee hawaasaati. Haleellaa tibbana Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Giddaa ayyaanaa fi kiraamutti hidhattoota naannoo Amaaraatiin raawwateen namoonni hedduun dhumuu fi hedduun buqqa'uu komishinii mirga namoomaa ifoomse. Rakkoon kun sadarkaa kanarraa osoo hin gahin irra deddeebiin mootummaaf kaasaa turus deebii hin arganne kan jedhu komishinichi mootummaan mirga nagaan jiraachuu lammiilee mirkaneessuu akka qabu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa himeetii jira.